Ashama hordoftoota ganniyyuu ta'u nagaan siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan jecha akkam jirtu jajjabaattu hordoftoota kooyi jajjabiiwwan koo kan na jajjabeessitan guddaa tokko galataawwan isin jedha dhugaa waaqayyo jecha isiniin qabu warroonni koomantii gaariilee naa kennitanii saskiraaybii naa gootanii viidiyoo kee laayikii naa kennitan galatoowwan isin jedha har'ammoo taawwanni himbaa gabra manfas guddaseedha waaqayyo gooftaa waadaa isaanii galee nutti haraaramu isin jedha innaa jechuudha har'a waa irratti dubbachuun barbaade jechuudha maalidha beektu innis baay'een keenyaaf intinii ta'a jedhee yaada jechuudha yaa namni maal jedhama namni hamma beeku hundamoo hamma dandeetti isaa dubbataa mire anis jechuudha hamma danda'e tokko yaada sanii qooduu barbaadetan jechuudha obboleewwan koo warri hojii hojjechuudhaaf kaayyoo qabdanii akkasuma biyya galtanii biyya keessanitti waaqayyoon nagaadhaan sinaa galchuute biyya keessanitti galtanii hojii hojjechuudhaaf kaayyoo warri qabdan jechuudha akkasuma immoo hojii akka maal jechuudha damma hojii maraxuu bakka baay'een keenya dhugaa dubbachuudhaaf biyya alaatti gaafa galle biyya alaatti galle hojii akkasii hojjenna warri jennu baay'ee keenya tokko jira jechuudha maaliif biyya alaatti galuun keenya okay sirriidha garuu biyya alaa keenya galuu bichaan qonna garii otoo hin taane namoonni baay'een hojii tuffatu isin galee dhugaa waaqa gaafa hojii maraxan gaafa hojii tuffatan immoo jechuudha bichaan beeku akka kootitti akka yaada kootitti hojii osoo maraxuu baatanii isin galee argame taanaan hojii kamuu yoo hojjechuudha dhugaa waaqa jechuudha Itoophiyaa keessatti hojii maraxuu isin barbaachisa jechuudha waan nanati maallaqa argachuudha jechuudha fi maallaqa argachuudha deebisee immoo wanta cubbuutu isin gasheen hin hojjetin jechuudha isin jedhu wanta waaqayyo keessatti isin buusisu hin hojjetin akka malee gaafa biyyaa fakkeenyaaf gaafa birrii xiqqoo qabaattan biruma xiqqoo qabaadhe kamtan birrii xiqqoo tanaan akkamtu hojii jammarra jettanii baay'een keessan kan dhibbatan baay'eetu jira jechuudha lamisaaleen isinii fudhadhaa jechuudha dhugaa baay'oo biyya alaatti dhufnee shunkurtii dinnicha yoo gurgurree dhugaa waaqa jechuudha gamuma keessatti deessine yoo hojjenne maal rakkoo qaba dirqama suuqii banuu qabna dirqama immoo akkas jennee baay'ee of dhiphisnee immoo bakka biruma sanuyyuu immoo osoo weerri oolfateen immoo maal goona kara biyya ormaatti deebina jechuudha ammaal isin jechuu barbaade tanan jechuudha warroonni sagalee kana dhaggeeffatan warroonni amma yeroo kanaaf biyya jirtan jechuudha maallaqa xiqqoo harkaa qabaattanii hojii maalan hojjedha birriin harkaan qabu maaltu naa hojjetteetanii warri dhiphattan jiraattan ta'e anasumaanan sinitti hima jechuudha dhugaa waaqa ani obboleettiin keessanii hojii jammaruun qalaalidha birris immoo hanga aqimee ittiin jammaruu dandeessa yoo manni kiraan awaddaduu malee gabaarratti illee hojjechuu dandeessa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf እና fakkeenyaaf atarra jechuudha shunkurtii kiiloo 50 soo fudhatte jechuudha kiiloo 50 jechuudha amma sanuma shunkurtii irra kaseera maaramii jechuudha yeroo ganatti shunkurtii ashaakiltiin bakka irra kasee jira jechuudha akka duraatiitti maaliif shunkurtiin dinnichi natura muuzikaan immoo akkanan jenna jedhamu ani dubbataay viidiyoos ni waraabaan jira jechuudha yoo gabaan dhufee na yaamee jecha amma gurra tokko dhaggeeffachaa jira jechuudha natura dhugaa rabbii jechuudha birri xiqqoodhaan kaatanii guddachuu ni dandeessanii እና baay'een keenya gaafa biyya teenyee bakka birri akkasii anumtu yeroo san bakka maalan godha akkasan godha jedheen baay'ee tokko nuuf dhimbisa dhugaa jechuudha bakka maalan godha maallaqa tana nuuf harkaa qaba maalan hojjedhan jedhe dura inna waayini hir'uu namaa guutuu ni jira jechuudha kanaaf hin dhibbateen asin jechuu barbaadetan jechuudha obboleewwan kooyi maaliif waanuma qabda sanitti gammaddanii inni dursaa hundumarraayyuu isin nagaa ta'uudha dhugaa waaqa nagaa ta'uudha deebistanii immoo nagaadhaan biyya keessanitti galuudha እና kanaaf hin dhibbateen jechuu barbaadeen jechuudha maallaqni hin dhufa jechuudha hin argama baay'een keenya eeguma immoo biyya as deebineetis maallaqa sirnaan hin qabannu jechuudha maaliif yaw yeroo achi jirtanii fira baay'ee hin qabdan dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan fakkeenyaaf firri keessan yoo bakka waama sinii waama warqa waama tokko sinirraa yoo barbaadan bichaadha jechuudha
sin barbaadu malee mee akkam jirta hojiin akkamii jireenyi mana namaa akkamii namni jedhee baay'ee sin kan sin gaafatu hin jiru sin galee yeroo waa rakkatan bichaa bakka kan si barbaadu jechuudha gaafa sufte immoo sirii irra caalaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inna kanaafi maal jechuu barbaade tananii waanuma qabda san jechuudha isin galee daftanii hojiitti hiikuudha isin jechuu barbaade tanii hojiitti hiiktanii yoommoo wanti suni wanta jechuun fakkeenya amma lamisaalee amma isin amma fakkeenyaaf hojii mana uffataa banachuu barbaadan ta'e birriin harkaan qabda sun hojii mana uffataa isin hin banu yoo ta'e uffata isin suuqii uffataa isiniif hin banu yoo ta'e shuuqii shagaxii isin dandeessan yoo taate immoo ፍራፍሬ ሰኒ እንደንደሰ ነው ታይሙ ማልጎቱ ማሊፍ በቃ ዴብስተኒ ማልጎቱ ገባ ከሰት የቱራ ዱጋ ዱበቹራ በቹራ እኔ ነምን እኮ ጋፋ ፎቂ ያራኒ እኮ ደከና ካኒት ማል ህረሲ ካኒት ሚት የቹራ ታከቱ ማን ህረሲን ባን ሱታ ጉዳታ ኢልሚናማ አካስ ቢየ ኦርማ ከሰት ጉበቹራ ቢየ ከኛቱ ይሆጀታኒ ነው ያርጋና ዱጋ ዱበቹራ ሰው ዱጋን ሰኒ እንጀራቹራ እንደውም ጀቹራ አይምሮ ነጋይቹራ ማረም ጀቹራ በተለይ መነፋ ኪራ ከፈሉ ባትታነን ጭንቅምቶኝ እንጀሩ ዱጋ ክርስቶስ እንጀቹራ ማን መከራ ለከፈልቴ ቦጭንቅን እንጀሩ ጁራ ዱጋ ዋቀዱ በቹራ ፈኒ አኔ ጁራ የሆነ ናችታ ሃይ ኢትዮጵያ ትኖሩ ነከሰከስ የኔ ታሰሰ ገሌሙ ማሉ ፓኪያንታ እንጀራ ማረም ጀቹራ ባይ በቃ ዱጋ ዋቀ ማለንታ ግን አረበስማ ምን መርቱ አኩማ አከነም ያሰው ሰኒ ምት የሮ ተቆ አከነም ያሰው እንደቹዳ ነትንጆልን ቢዮሮባ ዋኖ ከራ ቢየከኛ ዋን ላሉ ነት ፈካቶ ነው ይሩሱን በቃ ቢዮሮ ማታፍነሞ በቃ እንጀራኑ ጋር ማሊ ነከስተ አከስተ ጣፊ ነመከነተ ቀመዲ ነመከነተ ማሊ ነመከነተ ግን ሆማ ስትፈካቶ ይችላል ዱጋ ማሊ በቃ ታከበረተ ታናን ብቻ ማርሰኒና ጀዱ ዱጋ ዱበቹ ነው kanafi gaafa mallaqni keessan xiqqaasini ta'e daftanii immoo yookaan waan tokko godhu lamisaale hojii hojjetan sun hojii guddaa yookaan yaaddan ta'e hojii san yoo banachuu dadhabdan ashaakilti fakkeenyaaf amma ko qaaran birrii meeqameetanii kiiloon takkitti birrii 26 faadha attisa san osoo fidde misaaleen sin jedhasa kiiloo takkitti birrii 26 odoo fidde baans birrii afurtamatti baasuu hin dadhabsi galee inna isa san oduu characharte maarame chuudha biyyormatti gubachuu maalo biyya keettoo gubattillee chuudha hojjette sii dabartini galee dinnichi birri so 25 ati immoo meeqatti gurgurtare anamma fakkeenya 25 na fide meeqa na fide 35 tan gurgurachuudha birri kudhan jechuudha inna gaafsan immoo gaafaati suuqii gaafa dadhabde lafatti jechuudha lafa goota biyya alaatti dhufuun ko birqii miti biiteen jechuudha ani hammatana waaqayyoon naasirreessin hammatana godhadhe malee kutadheen jiraan maaree jechuudha warra suuqitu na yaa'u seenuga kutadheen jira waaqayyoon gulleetii wayii mana nu galu duuban jirti achumatti nu jira jedhi kutadheen jira waaqatti maatiin shunkurtii bakka firaafiree wan buuse achumatti nu jedha jedhe karoorfadheen jira waaqayyoon immoo nagargaaree kana naata jechuudha barbaaden jechuudha sinis hojii hin tuffatinaa dhugaa waaqa jiraata hojiin hin tuffatamu jechuudha kana waanuma qabdasanitti hojjetadhaati hojiitti jijjiiraa gana mana lammatan mana namaatti deebitassan gana deebitan biyya ormaatti hin deebi'inan sin jira maaliifan kana sin jedhu wetta jireenya biyya ormaa waanan argiif haati ombaa abbaan ombaa obbo ijoolleen isaanii kan nu geenye jechuudha dhugaa waaqa kan nu arrabsanii baay'ee ijoollee baay'ee nan argaa mataa isaanii qabanii yoo gottotanii kun maaliif jireenya keenya fooyyeffannee biyya ormaatti deebina jechuudha asumaayyuu waanuma qabdasanii gaafa hojiirra oolchitan yoo gaafa waan tokko bittan fagaaf bittaw sinin jedhu wanta lubbuu qabu fakkeenyaaf ana ko horii minamina kana hin bitina jechuudha maaliif nama namu sinin galee kan hiduutu beetu sinin gisi jechi ko barbaadetan jechuudha inni baqa waan tokko sinin galee gaa waan tokko bittan inni sun ji'a lamaan booda hin cammara tirfi baqa wanta akkasiisan akkas hojjedhan sinin jechuu barbaadetan jechuudha kuni gorsa kooti anis immoo waan argeedha sinin galee namni immoo waan argee waan osoo jechuudha gabbabbaye waan baay'ee laalee jechuudha waan baay'ee sini hojjedha dhugaa gina immoo amma
bakka gaafan haala qilleensa biyyaa fudhadhu gaafa waan tokko muuxannoo gaafa hojii namarraas warroota zuura korra jiran waan ergu biyyuma keessa taa'anii dunkaanni fakkeenyaaf dubartii gaafa biyya alaatti galtu baansa agafee hoo nyaatamte birrishee hoo nyaatamte namaan isaa ta'u maatiidhaan isaa ta'u obboleessa hiriyaa isheettiin isaa abbaa waraatiin amma fe'uu ta'e birrii 50 farkaan dhabdu. Baansin beekuka taneen dhabnatti fakkaatu birrii ji'a takkaatu gaafa magaltu sana domaatinuu kennee fi madaamin ishee solaatte fiyyu ishee tanan dhabdu ishuma sanii hamma boolee dhageessa gammaatti bira geessu osoo 15,000 osoo balleessite 35,000 baqa yoonee baqa jira miti gabama keessatti gulliitti isaa taatu safara gabaa jirutti jechuudha hojii tana uumachuu hin barbaadde jedheen hin dandeessi ishuma san immoo ishumarraan immoo kara guddaatti booda immoo suuqirraan makkafaafaa akkas jechuudha wanta akkasiisan hin hojjettachuu barbaadetanii baay'een keessan umrii keessan mana madaamitti hin fixinaayi dhugaa rabbii dubbachuudhaan koota galaa hojjedhan sin jedha ani garuu akka koota akkasii jechuudha maaramis sin hin jedha aynan arkadhis dhabes maanni ndaagare maarami maal takka biyya kootiin hajjara irriiba kun boqonnaa sammuu baqame namni cinqi nagare lameeti nuuroo waddadde samaayaa kurtanaatu masmashiitiin xane kan na jiraachus isa naaf fannifamedha wanta inni naa kenne nyaadha akka itti na jiraachisin jira dhabbaan ko nan hojjedha gin manarraa eegamu nan xaara nan yaada boruu kiyyaaf nan tattaafadha kan tattaafadhe irratti immoo waaqayyoon rooboo naaf haguutu kanaaf hin dhibbatiin siniin jedha waanuma qabdan ijoolleen batalay biyya arabaati amma galtanii birrii xiqqoof harka qabdan hojii uummadhaay lallaalay gabaa deematoo fakkeenya suuqii dadhabdan suuqii yeroo kanatti dhugaadha baay'atee jira safara baqa akkasanitti hojjedha siniin jechuu barbaadani kun gorsa kooti yoo sinitti tole laayik godhaan warroonni mana kooti faaratatan saskiraayib godhaan siniin jedha yaa akkanatti haala jireenyaa Itoophiyaan akkamitti akka jiraachuu danda'an akka kanatti ilaalin sinitti waan sinin jira waan wajjin ta'anii guddaa ta'uu galatoomaa isiniin galateeffadha baay'ee sin jaaladha sin kabaja nagaadhannaa tura